hoggansi naannummaa ganda keessa dhokatu, amantaa keessa dhokatu, gosa keessa dhokatu. Gaafaatu kiisii isaatiif, gaafa tuqamu gosa isaatiif. Gaafa inni haatu isa taate, gaafa inni immoo tuqame maqaa gosaatiin bu'a. Gosni sin beeku, ati gosa hin qabdu, hattuun gosa hin qabdu. Hattuun hattuudha, hattummaadha gosti ishee. Namni tajaajila hin kennine, namni faayidaa uummataa hin eegne, guyyaa sadi kallattii mootummaan kenne hin raawwachiifne maal godha sadarkaadha. Amma yoonaa baay'ee obsineera, ammaan booda garaa jabaanitti walitti yaanaa jechaadha. Gara jabina barbaachisuun wanti kun sirrachuutu irra jiraata. Hattuu irratti tarkaanfii fudhatamu cimeetti fudhachuu danda'utu irra jiraata.